namoonni baay'een uffata kana jalatanii keessan ordarii godhataa jirtan ka jalqaba fideessuun dhumeetiin jira inshallah maayee jira yogguu dhufe biyya keenya keessa rakkoo maal akka ta'e beektani waan tokko bareeda yoo argitan yoo itti deebitan argitan jechuudha akkasii namoonni barbaadan hello jedha ajajeetiin jira yogguu dhufe akkisin jalaan dhumne hello jedha akka amma asirratti argaa jirtan kana shaarbiiwwan babbareeda maashaallah tabarakallah egaa sagalee amma irratti hidhutti jira dhiqoo biizii ta'ee harka waa hojjetaa sagalee irrattidha jira sagalee waan waliin dhageettan jedheeti yaada egaa akkasii hordoftooti kee shaarbiiwwan kun baay'ee takka babbareedaa fi shaarbii diriyaa wajji gurguramuudha kana ta'ee gurguddaan tokko inni jira kanaaf gurguddaa sun tokko miti shaarbii asirratti argitan kan hundaa maashaallah tabarakallah gatiin isaallee bareeda meeshummalleen isaallee bareeda viidiyoo maamila kee takkaaf meeshaaleen bite kana fakkaataa kunoo kaadhaatii fi obboleettii fayyadte maashaallah rabbi irraa haa jaalatu maashaallah tabarakallah kun obboleettii fi tifillee shiita ijoonni wajji wisilibsii fi shaarbii wajji shaarbii haphisanillee biratti kaanillee tokko biratti haadhuufis illee akkasuma jechuudha egaa kana fakkaataa uffata kana muutu kanaan dura bitee ture kun akkanatti gogoraa ka qabu jechuudha ka shaarbii fi shiitiin wal fakkaatu ka gogoraa qabu kanaan dura illee bitee jira isuma minaabitti naan jettee jirti uffanni kuni ka callee ifaa qabu kanaaf kan qabne tokko miti saayiziin isaa guddaa xiqqaa qaba jechuudha asitti shaarbiin jira shaarbiiwwan nama bitaa jiru san maashaallah baay'ee takka bareeda wallahi garuu nama hedduuf amma ejeetiin jira yoo argame inshallah boruu dhufanaa jedhanii hello jedha ordarii godhadhaa isiniin jedha akkuma argaa jirtan kan kana fakkaata kunoo kunniin ka haadhaaf bittee toora kanaan kakaa'ee kun agartanii kunniin haadhufiitii fi taan immoo uffadhallee isinitti agarsiisa dhiifama takka gaarriftoota dhiifama osoo sagalee godhaa jiran dhufee jiddumaan dhaabee kunoo maashaallah isinii mul'ata jedhee yaada viidiyoo fi waraabaa akkuma argaa jirtan kana jechuudha akka sirriitti isinii mul'atu faga tokko wanni godhaa jira isinitti dhiyeessa sirrii isinitti agarsiisa shaarbiin isaanii kun maashaallah baay'ee furdaadha akkuma argaa jirtan kan diizaayin isaallee namatti tola isiin tun immoo shaarbii gosa diriyaa wajjin gurguramtuuti yeroo addisillee namni bichuu barbaade bitachuu danda'a jechuudha isii bitatanii namni isii biteet shiitii wajjin wal fakkeessee fi uffilibsiif shiitillee kun wal fakkaata akkanatti namoonni barbaadan wal isinii fakkeessuu danda'a jechuudha agartanii walirraa deema maashaallah egas booda mootu kun obboleettii fiitii fi ammas argitan kun wannoonni sadiin kun jechuudha kaarfaffaa shaarbii isin taa'u kana hunda isaa takka takka annatti agarsiis jettee jirti dhugaa dubbachuuf liqoo biiziidha garuu uffadheetti agarsiisu namni garuu bakka nama hin hubatu laalamoonni meeshaa ordarii godhatan meeshaa mana keessa ta'ee ammaan tana liqoo sirriitti biizii kana godhutti jiru meeshaa ramadaana akkasumas sarpiraayizii haadhaaf abbaa namoonni bebeekamoo maashaallah tabarakallah gara yuutuubii kiyyaatiin sabseonni godhaa jiran jechuudha sarpiraayizii godhaa jiran maatii fi hundi isaaniiyyuu namni baay'ee jechuudha viidiyoon waraabiin baay'eetu jira meeshaa isaanii kan raawwatini kan isin jedha hordoftoota kee viidiyoo gisee waraabuu akkanatti waraabee baay'ee takkanatti tola yeroo baay'ee wanta akkana achi fageessee ofii kiyyaa waraabuu ta'e baay'ee itti gammadaatiin waraaba waraabbiin kun beektan yuutuubiin kunuyyuu wanni namaan godhu yoo viidiyoo sirriitti waraabiin sheerii namaaf hin godhu yuutuubiin mataa isaa sheerii namaa godha bar laayikii godha jedhanii wanti nu isin kadhannuuf yoo isin laayikii gootan yuutuubiin namoonni baay'een viidiyoo kana jaalatanii jiranii akkaataa waraabbiin isaa itti tolee jira uummatatti nama laalisanitti kanaaf laayikii godhanii ka jedhu yuutuubiin sheerii namaa godha jechuudha isinii galee kanaaf laayikii godha isin jedha namni baay'een jechuudha malee uumaan irraa argamu hin jiru garuu yuutuubiin sii beeksisa namni laale kun hundi jaalateera ka jedhu sii facaasa jechuudha akka nama baay'ee bira ga'u maaliif waraabbii laalee jechuudha illee yuutuubni tokko sirimaayyuu si qeebalee yuutuubii kan kasheerii si godhu yoo waraabbiin isaa qulqullina qabaateedha. Akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa kun akkuma argaa jirtan kan uffadhu na agarsiisinaan jettee jirti dhugaa hordoftuuti maal taate akkasitti hundi isaatu uffadhu natti agarsiisinaan jette dhugaa akkasitti waraabee haa ta'uuti kun uffadhee sitti agarsiisa kun shaarbiin tun tana fakkaatti shiitillee uffadheera shaarbiif shiiti gogoraa isaa yookaan wisilibsii qabu gogoraa jechuun kanaa miti fayyada kana wanni qabu akka shaarbii caafirra jiru kana qabu garuu wisilibsiin shiita wajjin bite kun wanni noormaalii wisilibsii dheeraadha kun shiitiin kana fakkaatti shiitii tana baay'een jaaladha ofii kiyyaallee mursiifadheetiin jira baay'ee natti tolte hedduu bareeddi shaarbii kireemii wajjin illee uffatamti shaarbii aynaa kan wajjin illee uffatamti jechuudha shiita gisee bitamu halluu inni qabu san keessaa tokko maammaachii godhama tanallee ni uffatamti yoo barbaadde immoo kireemii illee ni uffatamti maashaallah tabarakallah hedduu takka bareeddi kana fakkaatti siin jedha shaarbichi kun kana ta'ee yabbuun tokko ni jira gatiin kanaatiif ka yabbuu sanii tokko miti tuni baay'ee takka bareedduu fi kwaalitii taate tana fakkaatti jechuudha hordoftoota kiyyaa maashaallah hedduu bareeddi qarshii 2,800 namoonni gatiin an jettanii dogongora malee an jechuun
jiddumaan gara meeshaa ibsutti gora malee gatii wajjin baay'ee takkanatti tola gadhiisuun maaliif nama fayyada seetan osoo hirree gumaa irratti osoo dongoranii YouTube irratti yoo gadhiisan ifa marka waan biraa hojjetaa jira akka ragaatitti nama tajaajila jechuudha akka kiyyatti baay'ee natti tola gatii hojii gadhiisuu waan tokko garuu gisee somaasaa godhe jiddumaan dagadha itti aansa shaarbii lammataa kana namni gaafattan qarshii 1,500 inni kun jechuudha akka kanaan ta'ee diqqaa qarshii 950 illee jira kun garuu 1,300 jechuudha hordoftoota kiyya kunoo kana fakkaataa maashaallah furdaadha diizaayinii isaa illee hedduu namatti tola kun kanuma fakkaata jechuudha halluu kanaa fi gurraachatti illee qaba baay'ee bal'aadha kaawwata sirriitti ta'u egaa namoonni bitachuu barbaadan orderii godhatu hin dagatinaa wanni ani isiniin jedhu mootu gisee maran argamu meeshaawwan kun shaarbiiwwan kun illee jijjiirama dhufa jechuudha adaduma yeroo wajjin yeroo jirutti isinii bitan inshaallah kanaaf namoonni barbaadan helooyatanii karaa WhatsAppitiin warri mootu qophii taatan gisee maraa isinitti hima namni qophii taatan pilis warri mootu yaada keessa jirtan yaada keessan xumurtanii gisee bituuf bakka reedii taatan qofna dubbisa kana isiniin jedhu waan biraatiif osoo hin ta'in akkuma biizii waliin gooneef jechuudha namni agartee gaafa osoo bituu biran ga'iin waliin haasa'utu jira yeroo fudhataa waliin haasa'uun sun eegas booda hin bittaa eegas booda viidiyoo gootaa wallaa hedduu akka yeroo ofiif dhabaa jira akkasii inni sadaffaa maashaallah hedduu jaaladha tanallee dhugaa dubbachuuf shaarbiiwwan hunduu hedduu takka namatti tolan filannoo kiyyamee ilaala isinimti hedduu takka babbareedu kunis diizaayinii garaagaraa qaba fakkeenyaaf shiita irsaas kalarii hojii kagaraa keessaa kan wajjin uffatama kadarirraa wajjin uffatama gurraacha wajjin uffatama hundaa wajjin uffatama jechuudha kunoo kana fakkaataa jechuudha hordoftoota kun ka obboleettiif jette diizaayinii isaa sun bareedu maashaallah kana fakkaata isin jedha inni kunillee qarshii 1,200 kun immoo jechuudha kun qarshii 1,200 yoo an kana isin jedhu kana sa'aatiitti bitetti amma fakkeenyaaf kana dhawoo bite gatiin namni isin himu kammaati malee ka buruuftaanitti miti beekaasan hin beeku waan biyyitti jirtu dhaabbataan jechuudha gabaan biyya keenya akkasuma hir'atu mala saniin beeku waan ittiin bite isin hima saayizii waltara shaarbiiwwan kun isin beeku qabdan saayiziin isaa diqqaa guddaa qaba hanka bitaa jiru kan hundi isaatu gurguddaadha kaawwotaaf ta'u waan ta'eef yoo faxooratanillee yoo akkanatti akka shari'allee godhatan gadi ga'a jechuudha isin galee agartanii kun yoo faxooratanillee yoo akka shari'aatillee xamaxamatan gadi ga'a akka lachuttu akkana isin jedha hordoftoota kiyya namoonni bitachuu barbaadan heeloo jedha kanaan ta'ee diqqaa barbaadan qarshii 950 kun garuu 1,200 isin jedha 950 illee barbaadan kanumatti ta'ee diqqoo saayiziin kanarra jiru kanarra gadi lashka jedhu bitachuu dandeettan itti aansee immoo ka haadhasii kunoo maashaallah uffata kana jibaa irra deddeebi'ee bitaa jira kunoo shaarbii isaatiif illee shiitiin isallee wal fakkaata tokkuma deeyoonni itti bitee uffata wajjin waa sadii jechuudha uffanni kun saayizii qaba kablijirii qabuu fi kan qabne waan jedhamu jira 1,700 bitee walii galatti sadiinu jechuudha ni galee 1,700 uffata wajjin waa sadii akkana kun kana fakkaata isinitti tolu abdiin qaba halluu barbaadanii bitachuu dandeettanii kana ta'e immoo ka bilchichi hin qabne kana soo barbaadan ni jira jechuu barbaadeeti diriyaan namoonni jettan diriyaan huddiidha malee jira diriyaan babbareen ni jira gatiin huddiidha kunoo amma uffanni kun haadhisiiti kan uffadhee fi harkaa qabu kun dabalataan kootiin tokko ni jira isallee isinitti agarsiisa kana fakkaata shiitii duraatii fi shiitii duraa shaarbii wajjin uffadhee fi shaarbiin akka gurraacha ta'ee akka waan magariisaaf keessaa qabu sun obboleettiiti amma kootiin kunii fi shaarbiin uffadhe kun walirraa ni deema jechuudha baay'ee bareeda kootii kana deengadde isinii himee jira kootiiwwan akkana hedduu jira itti fufiinsaan argamaa fi argamuu isaa hin beeku garuu ajajee jira kootiiwwan seensarratti isinitti agarsiisanillee kanallee kuni qarshii 2,800 kootiiwwan sun hundi isaaniitu jechuudha seensarratti illee argitan suni kaa'amna ittiin biteen jechuudha hordoftoota kee isinitti tole abdiin qabaa laayikii godhaa gaarii keessa naawulaa yaada keessan barreessaa baay'ee